Seena mee yooyya anaa dhufu seena mee FB haantu na uggure karaa galma Oromoo FB jettaan uggurame jira kanaaf sila seenuu dadhabe achiin yoo seenee nam guddaallee ergeetti jedhee yaada ammoo achiin seenuu hin dandeenye uggur qabdina didde. Seena nami haase seenu yoo gara diqoo heerruu ka'ee dubbadha yaadda anaa dhufu. Bag waliin jiraan yooyya dhiyaadha seena. Seena FB haanti narraa uggurame malee silaachiin nam guddaa birga'uu dandeette dhiyaada ammoo asiilleen sheer godhuu hin dandeenye garasiitti suniin na seensisu jire yaadda ilmaan Oromoo bag jiraattan isanillee. Bag jiraattan jira seena. Ayyee nami ruuka'uu jira seename yoo xiqqoo nami ruuka'ee dubbachuu fedha. Dhiifama nam tokkollee galchuu hin danda'u asii amma aduu dhiitaniyyuu yeroo guddoo hin qabu ergum gabaabduu tokko dabarfachuu barbaade wanni maani jechuu dandeettanii ergaan tiyya dhiyoo tana maqaa hiyyaan burjaajee hedduutti qilleensa kan gubbaa deemuu jira waan kanaan wal qabate xiqqoo warra dubbadhaa jedhee gad dhufee inum dhiyaadha. Ayyee warrummaan jirtan waliin ga'a jalqabaa wanni ani hin dhufeef guddoonii waan kan namii hedduulleen akka hin dubbanneellee keessanii hordoftoota hiriyoota hedduun keessan na gorsaa turtanii akkasumas jaallanii adda addaa waan kan irraatti waan tokkollee hin dubbatinii oduu kanaa deebiin kenninii ammayyuu as jalaatti deebiin kennin waan jedhu deemuu jira ammoo deebii hannu barbaadeniitiillee gaaf callisanii jedhanii deebi'ee maqaan akka hin taane nam deemuu jira warri waan kan hin hubanne hedduu jira kanaaf akka hubataniif jedhee gad dhufe deebii warra ololuuf kennoo doon taane galmoon galtee jirtii gantu jedhanii dhiyootaan suura mata gad deebisanii nama maxxasuu jiranii gar itti ganeellee hin qabu hin ganneellee hin ganuullee
ammoo inganteedhani maxxansuu jiranii waan kanaan ammoo nama hedduutti seenee wanni kun dhugumaadha. Hagari ammoo waa ololaniitiitti dhiisii deebiin kenniniifi callisiidha. Anilleen qara deebii ittiin kennu jedhee calliseetuma ofirraa taa'u filadhe. Garuu gaafa nami callisu heebbaanii warri ammoo waan kan hubachuu hin dandeenye. Nami hedduun amma akka kijib taate nami cuftiinuun beeka erguddaan hin beekadhe yaada. Warri hin beekne ammoo dhuga se'anii warri dhiphatanii dhugumaan hin galtee haammaan jedhee waan an arguun barbaanneef dhaga'uun feene hedduu keessan natti erganii. Kanaaf dubbachuuf dirqame warri ammoo keessan na gorsaa turtan ka waan kana irraatti hin dubbatin jechaa turtan gorsa keessan darbeeniti dhiifam guddanaa godhaa isaniin jedhe qara. Duuba wanni maqaa hiyyaan deemu jiru ani fuula itti galuullee hin qabu. Hin galleellee guyyaan an galuullee hin dhuftu warri galichi eegu ofumaa na durgaltan na fakkaatti. Galichaaniti wanni ololi huniin kanarraa ka'uu jalqabarraaniti wagga darbe keessa ture. Wagga darbammoo akkuma nami cuftinu beeku garji torbaffaatii qabee aga barkum 2024 han ji tokkoffaa keessmoo lammaffaa keessa karaa miidiyaa kanaa deebi'ee malee qilleensirri hin turre. Wanni ololaa kaanii na jalaa nafne an qilleensirraa badeellee naan gaafan deebi'u na umoliin deebite. Egaa warri ololu ahee hafkaayoo ololuuf qabna fakkaata waan isaan ololaniif an hin beeku. Anine kaayoo nami itti nan finne karaa irraa yookaan waraan bilisummaa Oromoo miidiyaan daawwadhe itti gad hin dhufne gaaf waraanni kun inni qilleensirraatti hin bayini waraan kanaa darame arro yookaan qabsoon oowwite gara qabsoo bilisummaa Oromootti hin dhufne nami deem qabsaa jedhe na ergatee yookaan nami hindesse as keessatti na qabsoofsisuu jiruulleen hin jiru. Jaaladhe fedhumtii yaani qabsotan geggeessu jira. Ammoo akka waan nama dirqamaani achi namteessanii miinda nama haffalanii nama hojjechiisu jiranii yeroo nami bahee dubbatuutti argama. Waan hedduu dubbachuun barbaanne gartee maan ennaan silaa namii hojiin mul'ataa malee oduuniti. Waan hedduu callisaa ture jechuudha. Wagga dabree jalqabee ololi kun akkasumnurraa deemsifama. Sabab inni narraa deemsifamuuf hin beeku. Waan balleessi yookaan wanni isaan jedhan sun tokkollee waan na laallataatiniti. Dabree gad dhufee ammoo barkum 2024 kanallee anin qilleensa deebi'ennaani ololi kun na umgulgar kai. Galmooni fuutee dhaltee ilmaan qabdii galmoon baddee qabsoo keessaa ees deemtee maaniif akka godhamin beeku akkamiin akka namni olola gas ga'u waan dharaa kan jirra gas ga'u fudhatee haasawullee hin beeku ammoo waan akkasii deemaa ture. Adoom dhaga'u adoo argu jechuun waan dubbachuu barbaadullee waan ati of keessa qabde yoo ati dubbattu badu kanami obsuufi jira. Kanaaf callimna gartee waan agamodo dubbachuu dandeenyu baanee ofirraa falmachuu hin dadhabnu ohaan gocha kiyyaani jechuu hin dadhabu. Ammoo mi'a dubbatanii dhartii sila ees nam geessiti gar tokkollee gar nam geessiti hin qabdu ololanii dadhabanii ofirraa dhiisanii waan jedhuufi callisaa ture. Sadarkaa nami liivi bahee galmoon dhaltee ulma baatee teettee gabbaateedha. Qabsoo keessatti yoo furdadhamaa furdatte nama ulma teettee gabbaatu fakkaatti. Imma hin dooneef immoo yookaan jiraachuun kinam gubee sadarkaa kanaatti nam dubbisa. Anammaan ta'u waan an dubbachuun feene hedduu agartee na dubbisuuf ta'anii jira. Haalan kee ture. Jaallan na waliin turtin beetti baatii hagan inni qilleensa kan irraa badee akkan kee turu warra na waliin rakkachaa tureettu beeka. Garuu sun irraatti gaafan deebi'u maaf deebita maaf kaate maaf jiraatte fakkaatti liivi baanii dhaltee gad dhufte anqar yoo dhaluu barbaadeen nuun gaafadha maanta as keessatti na hidhuu jira dirqamaan namas na heewwatee jira bahee dhaluun danda'a bara akka nam kamiyyuu bahee barachuun danda'a bara. Baatee in dhaltee dhaluun kiyyuu masarraaj qara osoo dhaleeyyuu maan. Wanni nam galcheeyyuu tokkolleen hin jirtu. Garuu waan ittiin maqanan balleessu barbaadan waan gartee mataa Oromoo keessa nan baasu ni barbaadan maaniif akka ta'edhanii olola akkas jiru ololaniifillee ittiin beeku callisaa ture callisuun kiyyammoo kee dabarte osoo waan agas ga callise taa'u na anam dubbachuun fedhu baatii agas ga'u ani ji torbaaf dhukkubsadhe ciisaa ture jaallanni haalan kee turin beetti waan agas ga'u
kaan ammoo deebi'ee lafaa ka'ee maaf kaata fakkaatti gartee ololli biraa qindeessanii in dhaltee ilmeeyyuu maqatti naasochanii maqa cufnaa moggaasanii haadhi dheebuti ilme qabdi anqar fuudhu barbaannane eenti na dirqisiise qabsoo heenna teessuu jira nami bar namiin dessas keenna teessuu jirtan hin jirtani qabsoo jaaladhee dhufe dirqama oromummaa akka nam tokko ba'u gadhuuf malee eenyuyyuu dirqamaan as kennan teessimne maarree dhaluun kima sarraaji sanuu dhaluutti hin jirtani yoo sila dhaleeyyuu maan qar waan ani hin dhaliniif ammoo maamma haatee jiraattee ol deebitaa fi yoo dubbatan malee amma maanti nam galchi as yal deemtee booy hijibduun jedhin beenya taate fatti taate ani maqaa namaallee tuquun barbaadu ammoo feesbuukii dharaatiin 50 banattanii asiifachi yaatanii galmoon akkasii galmoo qar jaallan dirree qabsoo irra waliin jirru waan tokko naan jedhin isan al teettanii na beekuu dandeettani galmoon akkas goote galmoon maal isan goote galmoo yoo jireenyi siiti dhabdee teette as keessatti taa'ee gubachuu jiraadha malee maani qabsoo oromoo irraan miidhanan dhaqqabsiis maani yoo itti miidhan malee barnoot hiyyitti dhabee umri hiyyitti dhabee maati hiyyitti dhabee qabsoo akkasii geggeessuu jira malee dantaan ani qabsoo han keessa argadhin jiru akka nam kamiyyuu bashannanee baradhee sadarkaa guddaa ga'uu danda'a garuu nu gartee rakkadhuullee ani narra rakkotan keessatti gabrummaa akkanaa heejjir kana yoo ani dabreellee dhalootina boodan dhufu bilisummaa taaba'uu aaraa galfatu sabii jaarra tokko olii taa'ee rakkachuu jiru hunedhe akka nam tokko dirqama oromummaa narraa eeggamin baay'ee gad dhufee malee namni dirqeena sina haa hin jirtu warri ololuuf ololchiisulleeni wanni san dhiibdanii qabsoo heessana baasuu dandeettanilleen hin jirtu qabsoo nam laaleetti hin galle qabsoo hidhannoo waraan bilisummaa oromoo miidiyaa irraa daawwadheetti hin galle arraaniti haanitti gal qabsoo gaaf umri 16 qabsoo gale jaallanna beetti eegi gaafasii asum kee jira takka maqaamaan nan himne galmooni shir goote akkas goote dhuga dubbachuuf shiraayyuu eegi qabsoo galee dhagay wanni shiradhan garkeen hin jirtu shiraa maani yoo lammi wal dhabeef dhimmi dhuunfaa irraa wal dhabeellee waan daba cubbuu ta'edhan malee shirakkasii xatti shirakkanaa wanni jedhaniyyuu nu bir hin jirtu ammoo shirii maani qar maani shirii heessan kun yoo jedhani shirii gara ammoo waan dubbachuun barbaanne duullee dubbachuun fedhu warri ammoo jaalalaaf kabajanaa qabdan dhugumaatti isan ceeraa jaalalaaf kabajum gartee namni naa qabu waan kanayyuu deebiitti kenninnaan jedhanii tagan na callisiise ammoo ololtuuf deebii hennuufinitiillee warri gartee waan kan hin hubanne shir kan hin hubanne warra mataan isaaniitiyyuu maddi shiraatti shir namaan jedhe shir jaallan qabsoo qarnu asiitti waliin dhama'uu jirruun alaatti haysiin narraatti hin beenne warri alaa narraa beekame shiraan qabsoo godhu maani waan hedduu dubbachuun barbaadu miidiyaan egaa waan sila nami bahee bilisaan yaada ofiillee irraatti ibsachuu danda'u ammoo ani waraan bilisummaa oromooti dhaab gan hin qabu kaayoo gan hin qabu dhaabichum jal jira warri galmoon gantee jirti akkas goote jirti jettani naaniti warra dhaab kan hoogganuu tuffachuu jirtan gartee naan rabsuuniti warruun qabsotan hoogganuu jiruyyuu tuffachuu jirtan akkamiin nami miseenso fi ani nyaap qabsoo heettaa'ee nyaapummaa hojjechuu jiraadha akkamiin nan to'an maan ammoona qabsoo hees hin jiru akkamiin nan gaafan isaanii oli maanire warraayyuu naaniti warraayyuu dabartanii tuquu jirtan warri waan kan gootani itti yaaddanii nyaapumumaa godhuu jirtanii kun rakkoon qabu gartee godhuu dandeettan akka barbaaddanillee jedha waan barbaaddan godha anammoo namnamii haayoo isaa irraa tololee dhiibee gara naa deebisuuti galmoon hin dhalteettan ayyee saniin jedhme haadha waaqin hunaa henninaayyee hin dhala rabbiin naa tochinne de callis ammallee lammaffaa deebitanii galmoon oromooniti oromummaa qarqaardiin namaa kuttani an oromummaa itti dhaladhe malee ittiin galle bar oromummaa waan qar jaalatanii namaa hennanii jibbanii namirraa fudhatani oromoo dhiigan itti dhaladhe malee odoo oromoo taachu baatanii iyyumaan qar qabsoo oromoon geggeessuu jira ammoo oromummaan tikkeetti isan biraan kutatanii oromooniti maarreeniti amma haaf maqa dhibiilleen qabu ardatti dhaladheelleen na beekanii garte waan nami dubbachuun feen hedduu namin dubbisina ani warri jaalalaaf kabajanaa qaban hedduu tasjal jira baay'eellee waan namtu dubbachuun barbaadu garte namaallee arrabsuun beeku ammoo dhugaa walitti muufi
fir qabsoo fakkaatanii maqa qabsoo dhaattanii qabsaa tokko faarsaa tokko baaraa kuni waanum gartee qabsoo heejjur silaa waanum beekama qabsooni diin keessa falaa qabdi jedhanii isa nama profaayilii waraan kan godhattanii gam tokko waraan kaanii faarsitanii gam tokkoon achi baatanii akkaawuntii 50 baatanii nama baartanii abaars keessaniifillee gurri saniitiin kennu saniin dhageeffadhu nami sanirraa tololtaniillee ammoo wanni inni isaniitti irraa tololee haana mile dhabee hojii isaati qabsoo heessaa galuuf hin jirtu dhiibdanii nami san akkasiin qabsoo heessaa baastan hin jirtu hin dhamaynaa saniin jedhani qabsoo isaniitti nan finne arraaniti haanitti gadhuuf waan gartee nami dubbachuun feen dhuugna min dubbachiisina wanni jedhan jirtu akki jechaa nam dhibaadhan akki jechaatti nu dhiba gartee waan obsinuuf qabna Khayo sanarra achi qilleensir baatanii akkan ittanii halkanii guyyaa miidiyaa irraa nama rabstan kanaaniti nu jaallan qaqqaalii hedduu hawaliin lollee nu biraa wareegamtee dhabde qabna gartee waan nu dhagaama hedduu jiru waan nu laallee obsinuu jiru kaayotan qabsotan akkisiin gartee yoo dubbanni hin banneef obsinaa malee dubbachuu hin dadhabne warri ta'ettanii ololchiistaniillee wanni waan dharaa galmoon akkas gootee intalii yaamsiste seena akka dookumentarii dharaa narraa barreessiti nyaaf irraa man barreessi yaatanii oppidio irraa tololtanii oppidio nu bariyaa ololuu lakkifte waan isan amma teettanii kanaan moonan qabsoo diigamti isanii tololee naa annam tokko bar qabsoo irraa galuu danda'a akka isaniyyuu baantan ganuullee danda'a wanni gartee annam tokko qabsoo irraa hir'isin jiru garuu akka keessaniitti qabsoo irraa warratan yookaan moona qabsoo mata waliin nam dhooftanii ebeluu waan kakkenatti ebeluun qarwaan ki hanjirra kanumaan lafaa ka'ee sanitti ma eessa fuudhee sanitti ebeluutti asa isanumaa wal gurgurat waraani bilisummaa Oromoo isanumaatti icciitii waliin baas icciitiin nu qabna maani gar kaas keessaa icciitiin nu qabsoo ammas keessaa baam galmooni naraamofte hin cabane akka waan nan beettanii haani qilleensirraatti waan gartee kanamaan taatini barreessallee ooltani isanin dhaga'u isanin dhageeffadhu kanammoo wanni anin dubbachuu jiruufi warra gartee waan olol keessan kan hin hubanne warra dhugaatti fakkaatte nama hedduu kun inboxii isan garsiisuu danda'a meeseji akkum jiruun iskiriinshuutti wanni kun dhugaa wanni kun maani jedhee na gaafata kanaaf seenee malee isan jalaa qabuufiniti namni isan dhaga'u hin jiru odoo san heddii kanaa gangalattanii enti gargalee isan laaleen baan ololii akka inni qabsoo ololaaniti ka hancaaltuyyuu akka inni qabsoo heessan nam muudachuu danda'u hin beeka sirrii beeku waan taateef isan jalaa qabuu hin barbaanne kanaaf ammoo maqaa hiyyaan deemtanii dhiistanii aasoftanii suni itti jabaadha ta'ettanii waan godhuu jirtaniif qabdanii walaayitaallee taate bakka ta'eeyyu maan rakkoo qabqar otu walaayitaadha ishoo bakka ta'e walaayita ta'uu rakkoo baan qaba yoo Oromoon na guddifattee maan rakkoo qabre guddifachaan yoo qabsoo geggeessee isanii qabsaa'u jiraadha rakkoon jirtu maal Oromummaa yoo qarnaa hennitan narraa fudhadha naa hennuullee hin dandeettanii narraa fudhachuullee hin dandeettanii jibbitanii ammoo waan dhibbaa haasa'uu hin dandeettan kanaafi warri as jal yaatanii amma teettanii haasoftaniillee ani isaniif deebii hennuufiniti isani waliin haasa'uuf dhuga tokkoon isan beeka gartee amma nami foroormaan ofiin jettu eennak taate si beeka sirga'ee jira ofirraa dhiisa maan jennaan icciitii ati moona qabsoo heessa godhaa baateyyuu tokko wal beekna gartee amma dubbachuun fedhuuf callisaa jedhe waan nami dubbachuun feeneef isanuu yaadan beeka akkanumaatti waan cufa dubbachuun sirriin itti jedheetu callisa gartee as jalga dhufee walaayita in dhalti ilme hisuneen nunnaa guddisuu jira kana inni birnaa jira ilmi haisannaa khaanin dhalsun inni irraa dhalee kan isaniin narraa dhale jiraachuu hiyyaatti akkan isan bobeesseniti mahaatee jiraatti mahaatee namtaatini kanam jireessu waaqa kanam ijjeesullee waaqa qawweenu nun ijjeemne ammoo ololii achi wooman irraa fuudhuu hin danda'u garte ololaallee ooltan waan tokko waan fiddan tokkollee hin qabdan annam qawweeyyuu dur dhaabbate dhaadannooniti dhaaduniti ofimuuniti nam rasaasanuu lolu ololii heessan woomana tochuu hin danda'u lafammoo oppidiyoonu olol dhiistetti maqa qabsoo dayeeffatanii yosanii achi baatanii qabsaa of gootanii qabsaa piroofaayilii godhatanii waan qabsoo sheertochaa kaanas deemaa gabbaatanii haasoftanii tari nami dhugum qabsaa san se'uu danda'a nami ammoo kan hin beekne yoo jiraate
inni nu silaal qabsoon kee jirtin beeku jechuu gartee hunini waan duuban nam deebisuulleen qabu waan duuban na deebisin qabu hin dhamayina warri ammoo waan ka silaayyuu hin beenne hagartee dhugaa sanii fakkaattee akkas hin kamuu jirtani wanni isan dhiphis dhibiin hin jirtu anini womaattiin daru isanilleen hin dhageeffatinaa wanni olola waan gartee moona qabsoo diiguuf waan waraan kan walti naquuf ta'edhani hojjetamuu jiru akkasii takkum nam diinii ololee qub qabaadha annaa warri narraatti olol ta'e nami moona qabsoo irraatti ololee waan kan olii gadi jaallan moona qabsoo hee jiran guutuu arrabsuu jiru nyaapnu waladhuu jirruun garaagarummaan qabu naaf akkasiittu badhaalle warri ammoo hin beekne hajalaa fuutanii dhuga seetanii waan kana farsuu jirtani nuciiti waan hedduu akka barbaadan kanaatti akka uummatii akka fedheetti gabbayee waan barbaada hagaraa isaa ibsatu waan jennee wadhamnuuf qabna hanaaf hin dubbanne akkasii quub qabaadha jechuu barbaadete ergaan kee gabaabdu waan guddoo jechuun barbaadu gochooti ammoo galmoo godheedhani intala guddeedhan akkas goote beenya foda qabsiifte maani goote beenya fodaani yeroo suniitti jaallankii turanii moona qabsootii badanii moonaan kee jirkeesaa badanii yoo qabsiiseyyuu sila mirgi itti qaba gartee dirqamaallee itti qaba namni gaafachuu danda'u hin jiru maan jennaani miseensi qunnamtii dhaabatiin alka qabeenni waan tokkoo namni qub hin qabne ka'ee baduu jiru deemee qabu dirqama itti qaba garuu sunillee goon olola gartee warri arda moona qabsoo hee jiru jaallan waliin jirtu dhuga jirtu isiniyyuu hin beetti ijoollee hanqabsiisuniti aganitti gartee ijoollee san baasisuuf carraaqii godhaa ture jaallan hin beetti wanni sun cuf deebi'ee faalla taate garuu akka isaan qabsiisetti shirigalmoon gootumaan yoodhan isaan qabsiifte isaan maani gar isaan moona qabsoo bari keessaa badanii deemu jirani yoo qabsiiseyyuu eeraaf seeran bitta qabsiisedha waan hohaani anjaaladhe isaan dhiisuniti garuu waan isanin gootettanan hin goone gartee ani siyyuu isaan baasisuufi waan an godhe jaallan jalaa gubbaatti hin beetti ammoo waan barbaadaniyyuu jedhanii waan barbaadaniyyuu ololanii beenyallee taanani gantuu nama moona qabsoo odaallee wayyaa hammaan takkuun kallatti kan jiraachuu baatollee waraankee jiradhan isaallee wayya warri ammoo moona qabsoo keessaa badee ammoo qabsaa of tochee achi dudduubteette namaatti olola akkaawunti 50 banattee barreessitu wal beenna guddoon dhaadatiin dirree qabsoorraallee maan akka gootellee hin beenna agas jirtuulleetti maani eenyu atkar maan illol kam loltee waan hedduun hin dubbisina abbo dubbachuun feenu waan hedduun hin dubbisina amma gabaabduu aganum jechuu dhufe sila dubbachuullee hin barbaanne warri ammoo hin dubbatin naan jechaa turtanillee akka malee dhiifamnaa godha cufaafiyyuu ergaanti gabaabdu aganum dhaamachuu barbaade galatooma warri dhugumaatti ammaan tayyoo ani hin dubbadhuullee taate akka malee dubbitanirraa haatanii naggadditaniillee hin jirtanii ammoo ani gorsaa fi dhaams keessanii birda bireeniti waan kana namaa kallatti hin taane nama hubachuu jira war waan kan keessa hin beenne jira kanaafi ani dubbadhee malee ololtoota akkasiitiif deebisuufiniti hojii hojjechuu jirra qabsoo sabaari jirraa malee qabsoo nam dhuunfaa hees hin jirru wanni nurraatti ololam jaallan dirree qabsoo ana as waliin jir caalaa wanni namii alaa afarsuwama waan narraa fuutiin qabu jaallan akka itti waliin jirra ammoo nu beekaa isaan baanii dubbachuu danda'anii kasuniin alaa warri achi qilleensumirraatti haftan qabsoon keessan qabsum qilleensati nu lafir jirraa malee qilleensi qofirra hin jiru warri waan tokkollee hojjechuu hin dandeenye warri faayidaa hin qabne warri oduu malee hojii hin qabne hojii godhattanii haasa'uu hin dandeettan waan barbaaddan uumtanii. Sololoon iti qarani sololo teessa sololoon iti bitta yoo Nairobi hunno Uganda fi Tanzania taa'iyyuu yoo dirqam qabsoo taate bakka fedhe taa'uwwan miseensi dhaabati bakka dhaabdi hiyyittinaa jayta sololollee taanan eertiraa yoo feetaa taatuti bakka hamiyyuu dirqami qabsoona teessimnaani inta an qabsoo lubbuu laannee baane bakka dhaabdi itti nam ramadde eessallee taanan hin didu
sololo taa'eef ammoo loliyaan dhabin jiru. Waan jaallan sololo taan cufaa. Ati waraan kamii barbaadde? Amma komentii keessanillee dubbisu. Ne dhiifamaa duullee nu biraa dhiite amma nagaan bula. Beenya forormaan jabaadhi. Yoo atin dhiisuu baatti sila gantuu waan jedhaniin dhibiin qabani. Akka barbaadde tololuu waan barbaadde jechuun dandeetta. Moona qabsootii baddee deemte. Moona qabsootii baddee deemte badii isan baddanii deemtanirraatti ammoo ani aga dirree jaallanii maallaqa isanii baasuu dandeetto kadhadhee isaniitti ergisiisaa ba'i. Kasuniiniti uummata ammoo yeroo fayyaan itettaniitti achi keessatti uummata kadhadhee intalii qarshiisanii ergitiin jirti. Isanii ergisiisaa ba'e ardhaa ati qabsaa taate amma bakki jedhan sun teeteen irraatti ololtaaniti. Sun gareen irraa ijaartanii amma irraatti ololtaani. Wanni beektaa galatii harree eegeen dhiitichaadha. Warri heenyaa hunishima punda miishoon itti geetti. Sunuma silaa gaarummaa namaa gootu namirra eeggachuuniti. Gaariin ati gootu sumaaf ta'a. Akkas godheeniti waan ani godhe jaallan hin beetti. Ammoo ati achi ba'i namirraatti olol sila gantuu irraa maan eeganiiniti. Hawaan kan godhuu jira eennak taachuu tokko wal beenna. Warra baay'ee liivi dubbateef warra atin itti himtee akka waan miimorii itti guuranii haani dubbisiisuu jirta. Dhiiroo liivillee ittiin beennu. Ololtu bakka hennuuniti bakka alleen kennuufi narraalleen argattu. Wanni isiin barbaaddu namni namirraatti ololee akka namni miirkee galee kaayoo qabatee jiru qabsoo kanirraa gal barbaaddi. Kunin ammoo hin taatu. Qabsoo irraa wanni abaarsi namaa nam hin galchu namni itti nama ergin jiru waan barbaadanidhaniyyuu naanoo. Wanni irraa nam tochoosa dhibiin hin jirtu. Kanaafi warri har'aaf deengaddiin galtettanii dhiichisuu jirtaniif warri galiitiin herreddaniillee hin galuun galleellee sun hin eegatinaa isanii jedha. Nagaa fayyataa.